وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم أعوذ بالله يا أخي. ها أشم أي هاي بيوم أدار ربنا في ده بيوم ور أجائب ربنا دقيسه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغنا غان دكتور ميدا فاتي خوتا ولي يا مامي وان كي نسان وان عداسن غورا مي شير مبايت غورا عجائب ربي هنا هي أكنا يتجارتي شيخ يا شيخ ركتكو غورا تاود من يغد يتيني تي بيبي نكتكو غورا جو يغلتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغنا غان دكتور ندي ليسانو ها مي ها أو مالي جرتني زين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها مي invite share goda akka adati nyasan goda me akka adati nyasan goda وليد الدبرسة نجو مايسين أندروت دراني نسيني من هيدا غافا جاور كتاب بريسو يقولوا من هيدا كتاب جاور جاني جارني غافا نسينينجو إسوان نموتو ما تنرت أولو دا فكرتي أولو أفوسيتني وانتي نتي أمالسي بيناي جزيدا وايسيني من بيتا سرقون تيسان وجيش كابوتا دوفي إنفورميشينا يسنيمو إنفورميشينا سامفوتني تندلايتني نمنو أني إنفورميشينا تلافي أسفيدو فأكي سني تدلايتن أكي سني رك أبسويتن أكي سني فكوب أيسيتن أكي سني والكوب أيسيتن جتشوفي نمني إنفورميشينا في دمله أكي سني لالتني تمهدي تطلتني يتني تومتالو لتني وزدني في متسيال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها نجوا amazing. بغنا غان دفتر ندي هيسن welcome may invite share godaga may وليد الدبرسة غنا invite في share أسرتين كتبداو أسرتين كتبدا كغرتي سن أسمر على التنيت ما يادتني invite share goدا سين بغنا غان نويدني سنندينو أكم يسن نغوان بغنا غان دفتن اسم غوتون كيسن تيقا غدان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكبي جرتني زين. Now to roll address, I do. جرة وقربان. وعليكم السلام جرتو. وعليكم السلام يويا أكبي جرتن نجو مايزين مال جاسا نمشي مال جاجتن. وعليكم السلام ما يسن وليد الدبرسة أما سجيرو تكو تكان كبا ما دلقر دابنيتي وان كان الرأي هذا خلنا نشوف بربادي ونخو وان جبدورة سنيفي ياد الراخل نشوف بربادي فيديو تيجتنا والقاي ودا تيجله نتي فيلم أبي يسر بينا وان إني قدو ديمو سر بينا وان إني قدو ديموس تاين نما صداتو ميتي دوامي دوتي إيراد دوازي تشج تاين الرديسي غافا غرتي نمني مقا أبي يتيم فينشانو أبي كان دوئي بطن تراوي سيغلي هم نتسا 4 كيلو قفت ديبتي خانا ديسي غافا دجي سمين تن ديتفتي وي أبي كينيا وي ماري كينيا دياسبوران كن جتو خيسو دان
likkiitti himaa ture akka kun simbaasu akka kun paartii teenyalleen baasu dhaabbadhu jee warri horii san keessa jiran hundi ni beekan onnee taayyeetii fi gootummaa taayyee akkuma gubbarraan jaawar qeequu ture keessaan abiyyi qeequu ture isin hin beeytan sirri beeyna keessa sirritti qeequu ture nama du'a sodaatu miti taayyeen sigale gaala qalanii dhiigan lagatanii jiran sirbaa bu'anii mas mormon dhoyfatanii jiran qabsaawa sabaafiin if kenna jette sigale gatii sabni kee kafalu jiru wajji kafalu qabda malee aha antaayetiin rimootiidhaan ilmaan miskiinaa dhumanii agartee ani gartee aangoo qabadhu taayyeen nama akkasiitii miti taayyee all the time front line sarara durarra dhaabbate yeroo hundaa'u taayyee gaafadhu warra isa beeku nama irra dhuufuun bilziqinnaa gartee harbayni gartee garaacha lafarra harkisaadha deemtutun sodaachiftuye akkana gootiftee way amma batajjeenumaatu ibsa baasa an keeysan jiru way an hin binne amma dabalee bituuta maal fitte dabalee bituuta kuma tokko siyyisise kuma afur godhee bituuta sigale kuma afur godhee bituuta sigale maali piipin iyyiti kitaaba bituu yakka horii ummata balleeyse horii ummata hujirra dura reeme taayyeen warri hujirra jiru kadhalaa bunnaa beetiiti miliyoona barreessu sigale kuma lamaan barreesse jee miliyoona lama barreessu sun sigale okay warri sun horii ummataan balleeysine namni kun kitaaba qofa bitate kitaaba dubbisuu deema maallaqa baay'atanaa baasaa jee biiroo teessanirraan bitan kiisha saatii baasee bitatee jechu mirga saati warri baay'ata keeysaniin hoteela dhala amaaraatii qabee miliyoonaan barreeysee fi dhalaan raffiftee makiinaa haaree paartii duubaa fuutee inni farshoo kuufee hoteela ciise makiinaan kiyya galeeraa jee dawwalu sun baay'ata ummataatiin taphachuutti hin jiru sun hurkaa ummataatiin taphachuutti hin jiru wallahi billahi nama garte farshoo kuufee itti qoolti dhalaan viidiyoo riikoordii godhaa amaaronni kun amaarri isaa miidiyaa irratti arrabsaa oolanii galgala gangalchan kun sigale galgala gangalchan kun ruufoon kiyya galee sigale dhugee jira quufee jira firratti albee jira sigale ifuu quban qabuu jechu akka loon horoo quufee gartee muddun turundi albaati sigale okay warri gartee baay'ata ummataatiin akkas godhu sun warri baay'ata ummataatiin gartee mana kireeffatee osoon haadha manaa qabu dhalaa birooti wajji galu sun warri kondominiyeemii gartee qaalitti Adaanech jedhaniin tanarraa fuudhee gartee dhalaadhaa hiree injoo itti godhu jiru sun sigale summaalii fi isinitti hin dhaga'amne taayyeen maallaqa isaatiin bitate baay'ata mootummaatiin hin binne sigale maallaqa isaatiin mirga ani barreefu isinii katabeetiin jira namichi kun boodarra jee dhalaataniin ani isinii file malee fuudhina dhiiraas kaniin ani isinii ilaale malee heerumina yoo fuute heera dhiyaatta yoo heerumte heera dhiyaattanii hidhamtaa jechuudha hangas takka mirga sirraa mulquu deemaa jechuudha waan keetiin hurkaa keetiin waan feete nyaattee waan feete uffattee waan feete bitachuu hin dandeessu jechuudha an dhiini qeeroo nama akkanaa kana aangoo fiduu baay'een itti qaanfadhee itti gaddee jechuudha sigale itti gaddee jechuudha sigale adeero nuti bartiqqoo wal kabanyee siyaasaa jecha namni waa waliin hinjuu siyaasaa jecha gartee keessa hunnee iccitii walii gadi yaafnee gartee gatii nu qabu jenneeti malee bar ajaate isan ummata gayyaafna sigale isin wara hoogganoo ta'uun jaamtan ish
halkan waan isin keessa bultan namni isin beeku guyyaa waan keessa oltan namni isin beeku bara hogganootaa isiniin jechuun ni ulfaatti mana farshoo mana sharmuutaa bakki isinitti argamtanichi sigale namichi kun mana sharmuutaatiin hin dayin mana farshootiin akka keessanitti hin dayin mana haraqeetiin itti kitaaba bitatee jechuudha sigale kitaaba bitatee jechuudha kitaaba bitachuun mirga isaati hay idaamus bitatee duma dubbisee mi maattiin dubbatin gaafas maaliif ajandaan ta'in gaafas kitaaba jaawar bitachuun maaliif ajandaa taate sigale dura gartee warra miliyoonota sharmuuta horii maallaqa barreessee hoteela qabee makiinaa paartii hunda dhalaan fuutee gartee amma makiinonni paartii hundi ramadamanii tuun sharmuutaaf shunkurtaa bitti tuun ilmaan sharmuutaa kana gartee mana barnootaa geessiti sigale kana goosisaa oolan guyyaa dheeraa isaan hujii ummataan nu fixe maarree ummataan nu fixe jaa kan gartee osoon dhala amaaraa gangalchuu duydi citte kun hujii ummataatiif duydi nu cite aja sigale hujii ummataatiif duydi nu cite sinja sigale soo kun a'uuzi billaa kana deeggara shayxaana qofoo kaayyatee deemu kana deeggara sigale maaliif kitaabni bitamee jee namni asirratti is waan ummanni kun ta'e asumarraa xiinxaluu si bakka beekumsa isaan qaban dandeettii isaan qaban isaanit dhiyaatanii baruun hujuma isaaniitu laaltanii sigale hujuma jara kanaatu laaltanii waan jarri kun ta'e xiinxaluu dandeessanii jechuudha namni mataa qabu namni sammuu qabu sigale namni mataa qabu namni sammuu qabu sigale saniifu kanneen gartee kitaabni isaan biratti kitaaba bituun waan faayidaa qabu sigale misooma dhugaa kala farra jiru godhuun sabaaf yaaduun isaan biratti yakka sigale uzoo taayyeen farshoon dhugee zinaan godhee sharmuutummaan godhee maarreen godhee harka dhawaniifi jechuu maallaqa kan doolaara kuma kan harka dhawaniifi jechuu amma hoogganaa taati gaajani nama kitaaba bitatee sigale warraa baratee gaafii qabu gaafatee sigale seenaa hayyuu kanallee baratee kitaaba jaawar bituu lootoriidha sigale silaa kan isinitti dubbachuu qabdan silaa kan isin balaaleeffachuu qabdan warra gartee miliyoona lama gartee dhalaa bunnaa beetiitii barreessu san miliyoona lama dhalaa bunnaa beetiitii barreessu makiinaa paartii dhalaan jalaa fuutee gartee shunkurtaa fi wanti baay'ata mootummaatiin gaaza ba'u kan sigale kan dhalaan gootu san silaasanii jechuu kan balaaleeffachuu qabdan kan gartee akkaataatti kararra deebu sigale isin hojjechuu qabdan silaasanii jechuu maaliifi PP'n iyyiti abiyyi maaliifi gartee jaldeeyyii isaa iyyisiisaa maaliif sadarkaa communication oromiyaa bal'inaan isinii barreesseetiin jira oduu keessoota dhufte sigale maaliif sadarkaa communicationatti waan kana gartee ol kaasanii gartee taayyeen kitaaba kana bitee jaawarmaan maffaa taayyee ajjeesisuu deema jaawarmaan gaafa ajjeesisuu qabuun ajjeesisiif yaa wadala dhageeffadhu siifii dhima gaafa ajjeesisuu qabu gaafa jaawar qeequ jiru gaafa jaawar teessumaa fi gala dhoorke sigale gaafa jaawar jala deemee waa barreessu sanu jaawar Muhammad taayyeen ajjeefne jaawar Muhammad qabsaa waan beeka sigale jaawar Muhammad hiikaa qabsoo beeka hiikaa qabsaawotaa beeka arrayoo waliin galle boru walii galla beeka boru yoo waliin galle iftaa walii galla beeka akka keessanitti hangullaa yoo isin faarsuu baatan hujirraa nama ariitan hangullaa yoo xiqquma isin qeeqan ilmaan isaa alayyaaftan sigale isin bar namni taayyee ajjeese isin caalaan jiru bar nama isa hidhee ilmaa isaa gartee
mucaa sadiifa khawaata kan balleessin ala darbee bar kan taayyeen halkanii guyyaa paartii teessanii jecha kan taayyeen halkanii guyyaa hirriba dhabee paartii tanaa jecha kan taayyeen halkanii guyyaa namaa wal dhabee paartii tanaa jecha kan taayyeen halkanii guyyaa boqonnaa dhabee paartii tanaa jecha sigale gadi dhaabe paartii tana gad dhaabe paartii taayyeen gad dhaabe malee qaallichimmaa fazazaan muumicha ministeeraa ifiin jettu tun irraa quban qabdu sigale amaara jala ce'u jirti isin namni itti laffa'ee halkanii guyyaa asid diaspora nama qunname biyya araba nama qunname biyya keessa nama qunname paartii tana paartii fakkiis mee taayyeen eega keessa be eega nuti keessa yaan mee pipi fakkaatti mee paartii fakkaatti sigale bar paartii khootanan na wajji morma jaawar mamajjee nama keessa dhabe bar nam tokko keessa dhabe nama deebii isaa kennu lakki misooma kana godhu jira jee nama isa dura dhaabbatu nama dhabe bar sigale paartii kasiiti bar sigale sila jaawar osoo ajjeesu birraa qabe gaafa inni paartii tan akkasi deemee dhaabu gaafa inni halkanii guyyaa akkasitti isa qeequ sigale gaafa si guyyaan jaawar isa ajjeesu arrammoo kijibdoota maqaa jaawariin maqaa amaaraatiin maqaa tikreetiin sigale khataati isa khanyaachuu deemu isinii jechu khanyaachuu deemu isinii jechu nutin beeynu seetan hacaaluu diggiftanii gaafa OMN irra dhiyaatu way hacaaluun sigale hacaaluun akkana ta'e way hacaaluun maarree ta'e way hacaaluun mixiqishoo ta'e jettanii dibbee oowwiftanii sigale dibbee oowwiftanii booda hacaaluu nyaattanii eenyu nyaate shaneen nyaatee bar jechuu eegaltanii jechu sigale ammaas Oromoon guutuun wanni beekuu qabdu yoo taayyee qeensirraa cabe Abiyyi Ahmad sigale harreessa guddicha Oromiyaa irra kaate kana yaameeti khaleetti haasawaa olee sigale horee ajjechaatti maqaan taayyee darbee jira jechu yoo isaan ajjeefaman Abiyyi fi Shimallis jechu yoo taayyeen akkanatti qeensirraa cabe sigale jaawararraa miti guyyaan isa jeesu silaa gaafa gartee isa qeequsani guyyaan ajjeesu ni bar guyyuma nama miitanillee daan hin beeytanii fazaza guyyuma nama miitanillee dhiini namaa isin jaamseemi sigale hayni namaa isin jaamseemi badhiini namaa kun akkana nama godhaa beek dhiini namaa kun beek waan gootuu fi waan dhiiftu wallaaltaa beek yoo dhiini namaa kun sirra kute dhiiga miskiinaa kana hogii gannaytee rabbi si jaamsaa beek si qollofaa beek bukmun uymun fahum la yarjuuna quraanni juusan si godhaa beekan sigale ni arka malee ni arka si fakkaata malee arku ni dhagaa si fakkaata malee dhagayu sigale ni beeka si fakkaata malee hin beeku sigale ijji isaanii ballo afaan isaanii hidhamo san si godhaa beekadhu dhiini namaa kun kana haadha dura haadhaa fi abbaan harkan hudhaa jechaa ilmoo duratti ajjeeftan sun sigale ni jaaman jarri jaamee jira jechu sammuu yoo coomte kana namni yoo sammuun si coomte wanni ati yaaduu dandeessuun hin jirtu jechu sigale namni kun mindaan isaarraa muramee jira maal walii qabdan si isiniif taayye maal walii qabdanii yaadarra kennachuu dandeessan hoshorri taayyeen kararraa guuree huccuurraa jijjiirefan sigale barbaruma abbaan dhaabeetu abbaa gubaa an taayyuma irratti hin arge taayyumaa fi hangaasa irratti hin arge wannimma hangaasaa fi taayyee arrabsaatuun isaanii barandaa jala daddaabbatu sigale gaafas isaan jaawar duraan dhaabbachuu kararraa guuranii fidan sigale jaankii karatti yaatuu hin qabu arra kunoo waajjira keessa teessee isaanuma gajjachaa ta'e jechuudha sigale isaanuma gajjachaa ta'e jechuudha yaa tattaa osoo ajaa'ibanii sigale nama taayyeen huccuurraa jijjiirsisee fa'aatu arra taayyee irratti kanatti gartee albahaa ayyaroo ay ጊዜ ሁሉም ጊዜ አንቺም ጊዜ ሁሉም ጊዜ ያበራ ማድረው ይወልሱ ቤት ሲገለ
gizee waan naman goone hin qabdu sigale gizeen lamma magarsaa fa akka abiyya arrabsu goote gizeen jaawar mamma fa akka shiballisa abdiisa arrabsu goote way gize ha sanifu taayeen baga bitate ganallee bitachuuf ta'a jechu isin sheer godha walinga mali fi khitaba taayee bitachuun ajandaa taate pipi taayee waan ta'e beetti isin nama keessan kana mizaana isaan beeytan ulfina isaan beeytan jijjiirama isaan beeytan waan inni godhuu danda'u beeytanii jechuudha daahaba harkaa qabdan ifittiin beeytanii jechuudha namni kun nama kophaa isaa beekadhu paartii saniif dhaabbatee sigale Amaaraan dhuftus Tigreen dhuftus Jaawariin dhuftus Woboon dhuftus nama kophaa isaa loluu ture leenci kophaa isaa loluu ture yoo leenca kunoona gubbaa taa'u kana wajji walitti dhufe harree fi waraabeysi isa seenti firratti albaate daggala seenuu qofaa wanni isaa yaadanii turan taayee jibbisiifne ajeesisiifne Jaawari wajji walitti aarsine sigale wal dhaban akka dhagaa cabetti gargar cabsine bar piipiin tun akkuma ifitti siyaaddi ana maduraan isiniin jee bar akkuma ifitti siyaaddi sigale akkasiin isiniin jee beekamatu akkuma ifi garaa qofarraan kaane garumaan si madaaltiin isiniin jee sigale qabsaa'ota meeqa garaan madaalaniiti sigale afaan wali wallaalanii wal bira tattaa'u jiran isin bakka ganaa taayee fi Jaawar walitti deebi'an taayee fi lammaa walitti deebi'an taayee fi hayyoonni Oromootii fi Oromolleen adda bahan sigale ja'aniiti gartee yaaduu turanii jechuudha wallaalummaa isaanii asirraa sigalu qaba siyaasa waan kalee dalaydee fi wanni irra dalayduu fi wanni boru dalaydu walitti dhuftu siyaasa jechuun qilleensa wajji jijjiiramti sigale qilleensa wajji jijjiiramti jechuudha kun isaaniin galle wanni gartee kitaabni taayeen dhuufnaan akka waan balaan itti buutetti lafaa oriyaniif maali jarri nuti dabahan jenne jarri nuti gartee waliif diina jenne akkami waliif hira ta'uu danda'a jarri nuti waliif gartee duydaa garaa goone akkami waliif obboleeyyan ta'uu danda'a ja'anii bakka jiranii baaraganii lafaa kanii jechuudha olola waan godhanii fi waan dhiisanillee wallaalanii jechuudha sigale yoo jarri huwwaltee yoo lammichoon dhufe yoo marrichoon dhufe taayyichoo fi jawwichoo wal bira jiraannaan sigale wannichi jiraasun hundi gartee hoodiin isii taayee fi wanni inni gartee ergatu haabine jee ergatu tun hoodii taayeetii fi hoodii lammaatiin sossooti ni beeka namni tokko kachi jala caffeesan keessattuu jalatti nafa tanaaf adda eeguu ture jechuudha wanni nan adda eeguu ture kamitti gartee na harkaa wal seenteetu isa baarayse sigale wallaalota gartee aangurra guurate kan uggii fedhe booha uggii fedhe iyya uggii feetan maraadhaa je'eeni gartee karooratti baasu kana karoora gakkenneeti sigale karoora gakkenneeti hay osoo isin maal eeydanii taayeen Ameerikaan bahe osoo isin maal eeydanii taayeen Jaawaritti madaqe Jaawar obboleessa isaati wajji waliin madaqan يا قلبي من البومب الملا الشيطان الجزجز جئتي قرتين ميتش متا قدسن غاني بيته أكنا جيتشون بدا شيطان تيجا متا قد قدفتي أسي تيسي لفرنا شروي تايجود أفان الرموتي سيقلي شماليز بانا كل إيجا تشيبا تايجي سيقلي بابا
communication and the vibes. Harsebula Hanavi was Garte or Ranamni or Bajala or Fihanahana. Namichamarata, Henyato Hasigal is an good G. Amori media Sigal. Yaman Novatiga. Oh, Malik Yamanta. Pipina race or read. Hey. Bartaye Kitaba Bite. Namni Malaka Fiti one for the Bitachun though. Namni Malaka Fiti, yo barbadi, one barbadi Bitachun though. Hunger simidin it. Hunger to fame Lubuna Marangarte meet Dangain. Sigale Hanganama Namad Girdisise. Ang kitaba kana bitad di atik ka ibitad duje yo na matrikisise namni suneram ferrador ku dandaj anim barbadu je sigel mirga saati eram ferrador ku dandaj hay abo namni ku neram bitachun dando amma qiyaman taadiga hay mirgi demokrasi kan fetan filatani kan fetan angor rabbaftani kan fetan angor ragarte buftani ha filmata amale Ethiopia geysat angon sigale angon akkanan jiru kharalolatin kennam tunjirtu kana filmata amale jechunke namni khitaba bitachu namni tokko khitaba bitachun dandau je namarra murteisu akkami kursi bereddu sanganna madis tan dubri amara hulla qidis tv nugusi astay yene fikr wudi ndasa no jasin kai wurru khofi addi mo kuno kamadi urira na ango ka bereddu sana me kamin namakin ta garab bisata atim bar kitaba malaka khitin sigale satis tayyemani tasna yurmani malaka tayyetin tayyen kitaba kana bitachun dandawu je namni lolo me ati hijiba male bar hujumatetu wan hujitetu hasaw hijibsisu jira bar sigel hujumateti tu bar hasaw hijibsisu jira bar rabb sodadu namni barti kulleta turi qaanfata bar iro namota jajjaba ka sheeka abuta kana fa media jira din salbada kaminta je if qaanfata bar Hulaji yo khofla jettenu harkada yo jettenu harkado to sigale ta mudawari fi wanta ufatte duroti tezu habine isa harkada me da faja no bari yo harkando ni kana la melala jawge aso hundo ase harkando ni isa dumatte sigale ha harkando ni isa dumatte sigale sanifu obuleiso namni khitaba mititi garte malaka sharmuta afu khafala jira miliyona khadirente duro khadirete santuwan tayye wan fedin bitachu mirga qaba sanifu tanatanuman biroqte oromo wonni godu qabtu hayyota khe wani nan sinju tana qabar hayyota khe walitti dibi Kataye dibu dandesu taye dibi amma duran sinje tujir kajawar dibu dandesu kalamma dibu dandesu kamarro dibu dandesu hayyota jiran kana gutu tsagaye ararsa jettamo professor scale jettamo heno gabbisa jettamo jolle oromo tan gutu diba walifita oromo yoto kotati american ingabron abiyi disi american ingabron fatto sigale kana dunyanu ajeifatte sigale uson inni garte na afira je Trump khadati ya Trump rabbisuta abu foto matakkan se wajhi Trump ya bo team tani diplomaso kana qiyamat tibasi imbasi amerika tana marmiqati deba janta finfinne jirtu itidawaltani inkasu silke meti debi jarrimon hintahu reject sigode jechun itulfatte faranjin dum kabaja qabti he don't answer the phone I think he is busy jettin faranjin telephone san kasani hujirra wanjiranu fakka malif Trump already time jira hin arqum barbadu jen
sigale namittiin gartee itti himuu sodaate awgala toomi jaaki jalla tiim qabrichoon kun barrata gaafa biliyeena dhibbaa fi torba doolaara qofa loosti godhan raayyaan ittisaar loosti godhee sigale takkabachiisee jettanii haasoitan san mee doolaarri dilli kun eeysa kotee jettanii gaafattanii beeytan cufte xiisha dubura amaaraa jira bar osoo dubruma keenyallee nu dhawatanii gaarii hoggii waa arkatan eeysa bulan mana amaaraa bulan hoggii maallayni xiishaa dhufe leelloo teenya tana bira gaddeebi'an yaa leelloo teenya soorii isin eeysa jirta jetteetti dawwalte isee halkan kana nyaata waa qopheessiteeti jaarsaan qabeettee nyaata qophee hujiirraan jiran jennee ijaanii bar hujiin isaa kanaa beek sigale hujiirra hanga maallaqa kana fixutti gadi hin deebi'isitti miskiintittiin tijaasii ijoollee taarra fiftee Abdullaa fi Daranjee kanaa fi Moggaalaa kana rafiftee asii bira teessi guyyaa jaalallee kiyyaa dhufa jetteeti isin halkan taa'aa bulti sigale halkan taa'aa bulti wallahi inje sorry yaa bareedduu teenya yaa dhalaa Oromoo kiyyaa sorry wallahi sigale inni immoo gaafa gabaasni galee idootarrii dhufee waa ideet godhe doolaarri miliyeena dhibbaa fi torba eeysa kutee hoggii janiin mee dubbadhaa jee qawwee qabatee dhufa guyyaa qorannoo sanii inni maal qabatee dhufa qawwee qabatee dhufa namni hundi qawwee akkanumatti ichi ilaaleeti maallaqa duraanuu kadhanneef inni kadhannaa lubbuun teenya kadhaan taatu afaawwanni gandawanni bullee malee afaan lama sinteessu namni hundi adeeroo tiyyaan na baasiidha akkanumatti irraa ol saaqee garsiisa warra waa qoratu san irraa ol saaqee ituma garsiisa akka nama hiixatuu fakkaatee itti garsiisaa lubbuu isaa hafuurirraan bahu saniifu awwanniin isiniin jiru yaa Oromootiyya jarri gartee bakka ifii oolu taayyee oolchuu barbaada jechuudha. Taayyee jechuun nama hojiiti, nama dhugaati, nama waan itti amani hunda sodaa namaatiif duuban deebine. Taayyeen abbafeeti rabbii tokkicha malee. Namni barboochi taa'ee Itoophiyaa keessa taa'ee jaawaruu jechuu sodaataa baramu. Itoophiyaa keessa taa'ee lammaa'uu jechuu sodaataa bar namni. Ichi taa'ee kitaaba isaa namni boonee bitatee taa'ee danda'a qofaa. Walii qooduunis gaarii be. Yoo qooda waliin keenya qabsoon tunuu gartee fuula duratti hin deemtu jechuudha. Qooda walii kaa'uun gaariidha jechuudha. Saniifuu awwanniin isiniin jiru. Awwanniin isin kadhadhu. Sigale sirna kana yoo hayyoota keenya tokko goonis dafnee xumuratti goonaa jechuudha. Sirna haadha duratti ilmoo ajjeesu. Sirna mana diigee si kafalchiisu. Dargiin tokko bar dargiin si jeeseeti maallaqaan itti si jeesisan rasaasa kafalisiin jaame. Kuniin mana tokkicha ati qabdu dhufee sirra diigeeti waan itti diine as kennisiin jaabra. Dargiin maaliin adda? Sigale dargiin maaliin adda naayim hin jirtu jechuudha. Mana kee diigeeti waan inni itti diige as kennisiin jaabra. Amma duraan siimeen wanta hararra dhaabbatu wanta ifaan irra dhaabbatu san namni galchi Amaara. Konturaata fudhatee namni galchi Amaara. Qaallittiin Adaanee janiin sun Amaaraaf kennite jechuudha. Konturaata san Oromoon fudhachuu. Faarsee bulaan isa jala taa'u sunuu fudhachuu hin dandeenye. Faarsee bulaa keenya guddaa tokko wayii yaadadde dachii irraa fudhatan jedhanii dhageessanii. Maqaa isaa ammaaf asirratti hin dhawani. Faarsee bulaa guddaa ni beekte. Guddaa tokko dachii irraa fudhatanya. Hektaara 500 irraa fudhatanya. Warri PP faarsu kun bar PP beeku bar rakkoon isaanii saniif bagarraa fudhatan. Namni Oromoo gafe deebi'eetu sigale nuti nu fakkaatteeti gartee gaafa san deeggaruu turre waan kana sigale.
إيجا ربنا إبسي بودا الحمد لله رب العالمين جزير ربنا إبسي سيجله ها أما كان ما يامني إختار دبشان رافودا تاني كفان سنين إسنو بربادن تاني أركتن وجينا نانغن إنفورميشن إسني توجنا سو سنيفو تايجون كتابة بتو متي يودن ده وام بربادي بتجو دن ده سم مالك أساتي مريجاساتي سيجله واتك إسنين كدن إسنين غافن يو بايتا مالك ونجاورين غرتي بتو ديما ناخنا النجى وجي سيران في الرادور كودن ديزن سيجله وجي سيران في الرادور كودن ديزن هنگدو في مالك إسنين غافتينتي هنگدو في مالك إسنين غافتينتي هنگ غرتي إف دن ديوان بربادي كودتتي غرتي تايي بر وني ركسا جراني في مالي نبيتا مالي في دود الدي سيجله مالي في دود الدي مرة سدي أبيكم بر نجوا مرة خاني أبدي رامورن نما قال لي أبي جانين كنا اتلافاني به اتجيبمني اتتكاني اتنما خيساباني اتديجبني بك والنجرو يسر أبدي نمرتشيس مرة سدي تاي أجيزي زوي قال لي كمان أفان شمالس كيسا خايتي حركة جواتين بولا بوفالك كوانيجا ورونو كيمان سيجله وأنا ميتشون قدي أسرت أنا أسوم برباد جاور ما مكان الرجال كن جاور ما مكان الرجال كن قافت هايين أكسيتي إسك إيكوسن هللي وتيلي تايو جولد دفنيتي ها نميتشان الربس خود جينا مرمي جاور سيجله جولين تنجولي آباون قديفته وندزي جولي قبصو بيتو سيجله جولي برنداتي متي بيخي جاوري في تايجو جولي برنداتي متي جولي قبصو خيس قرقودت جولي هيكا قبصو بيتو جولي يو أرى اللي برو اللي بنا بيتو جولي هفتي بيتو سيجله حكا إسانيتي متي ميك أبدا بيجيتشي يخنا ورّا الرئيساني جت جاور الرب سجرو خان ورّا الرئيساني جت جاور الردول جرو خان أكمل إنسان قدو تانا كنما كبردانا تا غافر رافتة أكا جرسن قدو تانا برنوتي وان دوتو وليك قبنا أما بيبي نجرتيو وان دوتو وليك قبني بر إرلا فاني بر بارتي غوني يلا أكو ميسان قدو تاناي وان غلطك أباتي متي كيستو نميتش أبي جاني نما غلطة نما بيخو متي نما وجناني بيخو متي نما نمنخو نالفئي بيخو متي ساري ساتنا سيد بريتي تايسي وجبو وغي ساري نسا دفتيس خطت وغي ساري نسا هدوسي خطتي أتي غطاو دردبدي جتو تايسي وجي جا أكنا مناقيا أكنا مغرتي يكسر الرعوة مغانا خيسا هركن قمني أكنا مقبان قمني تايسي وجبو تايسي وجي غرو بيخي أبتش قمارا خنا إسا بيكر خفلمي خنا خطبي غرتي ورسينياتي خنا كني إسا بيكر سيجله إسا بيكر سيجله أما سيس إن دين سا قدان نما إسا ديكر أبي برا قيانة خبجار كتو قيان إنك نمسلال قياتي سمرمو يقلتي سيجله قياتي سمرمو يقلتي سنيفو أولين سنكرد ونين غرتي إسنوي وادو ورمنا ميتشغناف سجلين تيسن اللي نوان فيدو سجليت أنا جتني إفركسو جرتن إفكوسة ديما والكوسة ديما سجلي والكوسة ديما أكد يتتنا فتني بريدي إيران في وقت تلعبتو قبائل خنا بزبزا خنا ديزيتي
laafin kana bar nam wanni hanga amma aangoo irra tursiisu jiru laafina mooraa Oromoo qofaa bar. Mooraan Oromoo tun jabaannaan tasgabbooyinaan ummanni Oromoo kun burjaajii keessaa baanaan turbaan tokko namarraan fudhatu Abiyyi diiguun. Jawaar Maammoo guyyaa 40 jee uni dheereessee guyyaa 40 jechuun barbaatii takkaa fi guyyaa 10 torbee takka namarraan fudhatu. Hororoo qaa keessi waa takka. Muka guddoo akka dhaabbatu gartee meeqayyootti hirkattaayi. Bottumaan hirka deemuu inni kamijjiga. Jettee ati ajaa'ibdu gartee sani jechuudha. Sigale saniifuu kun waan dhumate. Wanni isa nurra tursiisu jiru wanni isa akka ummata keenya fixu godhu jiru nuyi. Akkamin nuyi laafina keenya. Sigale. Amma inni Jaawar Taayyee fi gartee Jaawar wajji jiran jechuun isaa du'a. Taayyee fi Jaawar du'aaf wal barbaadan ablee fudhatanii jechuu gammachuun isaa. Jaawarii fi marroo wal dubbisan jechuun isaa du'a. Oromoo diigamte, Oromoo boochu, Oromoo rakkatte, Oromoo beeloyte, Oromoo waan nyaattu dhabde, waan dhuydu dhabde, bakka ol seentee rafte dhabde tanaa isa gammachiisaa jechuudha. Sigale tanaa isa gammachiisaa jechuudha. Aangoo isaatiif illee tanaa barbaachisaa jechuudha. Sigale namni gartee gaafa waan nyaatu dhabe waan nyaatu yaada malee maana waa takka yaadu. Abiyyi bar nama Oromoon quufteetti wayyaan irra fincilte nama jee bar nama jee Jaawar hunda irratti haasee bar. Sigale walgahii irratti quuftee finciltee nama jee bar. Kanaan gurratti rabbii isa fide sababa kana. Sigale saniifuu akkan quufne godhu jiraa jechuudha. Quufuu dhiisii bakka isaan ol seenanii rafanuu dhoorku jiraa jechuudha. Sigale inni Oromoo diigamtee isaaf gaarii. Wanni inni barbaadu akka gartee Henook Gabbisaa ka'ee Jaawar irra bobba'u. Akka Isqeel Gabbisaa Jaawar irra bobba'u. Akka Jaawaris deebisaa kennu. Akka gartee warri marroo dirribaa deeggaru biyya alaa kana jiru gartee Jaawar irratti ibsa baasu. Walgahii isaan dhaqina Jaawar Itoophiyaanisti Jaawar maarre mee qaallicha wadala tokko Austraaliyaa kana ta'a waan inni dalagu laala namichuma san. Sigale akka nama Jaawar fakkaatu deeggaruu fakkaateeti mee viidiyoo masaatan jedhanii oofan laala jechootuma inni fayyadu. Sigale jechootuma inni fayyadamu laala. Isinis waan hubattan keessa gal. Sigale jechuutu inni ka Oromootti numaatu bar nuti kanan barbaannu nuti karaan cofnu nuti bar Oromoo namuma karaa cofu sanuu guutuu if godheeti bar. Sigale waan akkana akka kas Oromoo walirratti akkasitti haasoitu barbaada Abiyyi. Hayyoo Abiyyi sani. Amma deeggartoonni waboo ka caljee waan Jaawar oofu caljee laaluun. Deeggartoonni kaafaa oo caljee usee laaluun. Deeggartoonni namni hundi asii waan qabu qabaa beekadu deeggartoonni Taayyee caljee laaluun. Sigale hay maaliif ustanii Jaabar waan silaa waboon guurachuu qabdu Jaawar guurachuu jira haa Jaawar irra duulaa Jaabar waboo fi yaadu jira beek ifi fuudhuu jira waboo sani. Sigale bakka takka sidhuu waan hin dandeenyeef adda addaan si baafatee suma waliin dhayeeti tokkicha jabaatee hafe ifiif dhawaa jechuudha. Oromoon kana dammaquu qabdan. Sigale kana dammaquu qabdan. Ani sinumaaf hin dhaama isinumatti waywaadhaa jechuudha. So saniifuu qabsoon keenya guddaan tokkummaa keenya irratti hojjechuudha. Nama woboo fakkaatee Jaawar irra duulu. Nama Jaawar fakkaatee woboo irra duulu. Diinni Oromoo guddaan sanii kijibaadha. Woboos jaalachaan jiru Jaawaris jaalachaan jiru jechuudha. Achi woboo laaffachuun Jaawar laaffatee jechuudha. Achi Jaawar laaffachuun woboo laaffatee jechuudha. Sigale hundinuu waliif gargaarsa. Mela fannoo tana bakka meeqa baatee hoogganaa meeqa qabdi bilziqinnuma dhooyti malee isii wal dhooytu laale. Sirna beeyti jechuudha. Bakka dhooytu beeyti jechuudha. Sigale
nuti immoo kam nu godhan wal nu dhoysisuu barbaadanii jechuudha. Hojii manee nu iddoo buusaniiti. Barkaas taa'ee mootummaan kun mootummaa Oromooti siin jira. Akka ati kanaa wajji yeroo gubduu barbaada inni. Lakkii mootummaa Oromootii miti. Akkami mootummaa Oromoo jettee akka ati kanaa wajji yeroo gubduu barbaada jechuudha. Mootummaa Oromooti bira kuteeti waan fedhe haasa'u. Ati fuulleeffannaan kee maali sirna ta'uu qabaa jechuudha. Sirnicha ta'uu qabaa jechuudha. Ummataatu kanarra dammaqaa. Yoo wal dhagayan yoo taayyeen kitaaba Jaawar bite yoo marroon kitaaba Jaawar bite yoo Lammaa Magarsaa kitaaba Jaawar bite yoo hayyoonni Oromoo kun gartee kitaaba Jaawar bitan gartee hariiroon hayyoota kan idduutti gartee ijaaramaa dhufti wal dhageetii dhufa. Namni yoo wal dhagee gartee akkam taana rakkoon mudatti tana keessa akkami baanaa marii dhufa. Marii booda sagantaa baafachuu dhufa. Sagantaa booda tarkaanfii fudhachuu dhufa. Saniifuu isaanii adda babeen na fayyada. Meemma laalaa faarsee bula. Saggaayee Araarsaa jaalataniiti viidiyoo Saggaayee Araarsaatiin deeman si fakkaate. Saggaayee Araarsaa bar nama kasasamee akka heera Itoophiyaan nama barbaadamaa jiru war. Ammaaf waan inni Jaawar irratti haasa'e kanaatu gartee PP fayyada. Sigale. Maaliif deeggartoota Saggaayee Araarsaatii fi Oromoota